Borsochoo gara Somaalilaanditti iftaan akbaara jiru guyyaatan sinitti hima. Walumaa galatti warri waadaa seentan waadaan deeniidha. Yoollee amma maallaqa Afrikaan qabaanne soddomatti fudhadhaati. Soddomatti yoo argitan amma gaafa tokko lama sadiitti guutuu Viidiyoo jaarratanii godhan namni kun kophaa isaatiitti nama itti dhiyaatu walitti qabatee tattaaffii guddoo godhaa jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa namni nama tokko beekaa ajjeesee akka nama uumaa rabbiin uume hunda ajjeeseeti jaa. Obboleessi keenya tokko immoo maqaa isaa kana waamu Abdulwaahid Baalee jedhama, biyya Ameerikaa keessa jiraata. Lama ta'anii ilmaan koo walitti naa qabanii ilmaan kee meeqa jedhanii lakkaa'anii magaalaa guddaa keessa birrii miiliyoonaa ol kan ta'uun kana naa godhan jedhee dubbachuu hin danda'u. Kanan hin beekne lafa bitanii mana bitanii qulfii naa kennanii. Borsochoo gara Somaalilaanditti iftaan akbaara jiru guyyaatan sinitti hima. Walumaa galatti warri waadaa seentan waadaan deeniidha. Yoollee amma maallaqa Afrikaan qabaanne soddomatti fudhadhaati. Soddomatti yoo argitan amma gaafa tokko lama sadiitti guutuu dandeessu. Gaafa shanii hin cufna. Wanni gaafa shanii booddee galu haadhatti kanaaf akkaawuntii kalee sanatti achi kaatte baankii kaatte duwwaa cuftee fuutee hin galini haa ta'u akkaawuntichi waan ta'e darbadha. Dhageessanii? Obboleeyyan kiyyaa wanni muubeen godhaa jiru waan sila hawaasni Oromoo akka dhaabbataatitti NGO jaarratanii godhan namni kun kophaa isaatiitti nama itti dhiyaatu walitti qabatee tattaaffii guddoo godhaa jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa namni nama tokko beekaa ajjeesee akka nama uumaa rabbiin uume hunda ajjeeseeti jaa. Akkasumas miutii godhadhaatii guyyaan guyyaa du'aayitii ustaaza barbaadan hundatti dhaqaa yoo mana banatan illee cufsiisaa nuu fidaa guyyaa du'aayitii jedhaanii viidiyoo kana sheer godhaa. Abu Sabraddiiniin eenyuunu ustaaza beektan hunda nuu fidaa. Lubbuu nama tokkoo hambisee fakkaannamaa ahya annaasa jamiica jaa akka waan nama lubbuu ilma namaa isaa keessatti. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa mubee baarakallahu fiik rabbi addunyaa akhiratti si haa gammachiisu. Obboleeyyan keenya warri hanga torbaan kana irratti hirmaachaa turtan hundi keessanuu ustaazan keenya kan mubee wajjin taatanii hawaasarraa qabeenya walitti guurtan subhaanahu wa ta'aalaa dachaa godhee jazaa teessan jannataan isinii haa deebisu. Warri arjoomtan xiqqaa arjoomtan kan birrii arjoomtan kan riyaala arjoomtan kan diinaara dirhama doolaara yuuroo waan hunda arjoomtan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bakka xiqqoo irraa baastan dachaa godhee bakkatti isinii haa deebisu. Maallee namoo mubeen himni 35 miiliyoona 3 fi cinaadha jechuun biyya teenyatti yeroo ammaa kana doolaarri nu biraa birrii 100 sharafamaa jira amma black marketitti akkasii mubee. Akkasii. Miiliyoona 3 fi 500 jechuun waan safaataatii miti. Barakadhaa baarakallahu fiikum rabbi Haajaa jira tokko tokkoon irraa sinii hima. Haajaan uummata keenya nu haajomaadha waan haajomne qabna jedhanii waatsaappii irraan sagalee hunda kaaniiru. Kan nama kuma hunda kanaa akkas jennee himuudhaaf hin danda'u himeen fixu. Kanaaf hundinuu haajomaadha rakkoo qaba kaan hin dhukkubfata kaan siirii natti godhame jedha kaan kana natti godhame hundi isaa haajaa qaba. Ammi gargaare hundi ammi gargaaruun iyyate hundi hin dhabe of harkaa gargaaruu jedhee dhabe. Dhufee sheer taap godhaa ture akka tiktookiin addaan nuun kunne jechuudha. Hundi isaatu ol ba'ee faa kan boo'ee waan an godhu nan dhabe jennaan faa irraa kafalame jira. Kanaaf gadi fageenyaan du'aayii barbaada uummanni kunoo nama 632 hin dhageenye malee amman dhufaa akkasiin du'aayii gadi fageenyaan uummata Oromoo hundaaf sababii warra mucaa kana lubbuu hambise uummata Somaalee keessatti ajjeefamaa jiran dubartii rukutamaa jirtu lubbuu waraare uummanni kun. Kanaaf waadaan galeefi. Rabbii jedhaa garaa qulqulluu uummata kana hundi keessan warri jala hirtanullee aboona lillaa jedhaa waan zamnii namatti baddanii hirtanu guyyaa addaati. Ta'aa bule na waliin guyyaa torba guyyaa 11 hadha. Kunoo ijji kenna wajjin kanaaf du'aayin hunda akka kadhatamu ilmaan Oromoo hunda sababii lillaa jedheera. Isinis aboona lillaa hunda. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد
صلى الله عليه وسلم حديث ثاني كل خيسة أكجاني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته جان نما حاجة أبليس إسا خيسة تتئي ربين حاجة إسا خيسة تتها أفجان أكما رب ريفو قرآن الرادو بني نمني لبونا متوكو إيوالي أكوان أوما ربين أومي هند إيوالي تجان حديثة في قرآن هنغانا نيجها إذن هندي صدقاها نبيتني صدقتني ور صدقتي فاديسو ilmoo lafaa rabbi nagaa nu haa guddisu nama cinqii hunda himate rabbiin ni dandeya akka niyyaa isaaniitii olitti ta'uufi ka rizqiin jalaatii xiqqaatte rabbiin rizqii dachaa godhee bakkatti haa deebisuuf khaznaa isaatirraa rabbi waan isaan ifirraa quban qabne rabbi itti haa cabsu dhukkuba isaanii rabbi ammuma keessaa haa tuutu hamataan dhukkubu haqaamni فارتي لكوبو خميلي لكوبو سا ربي صدقات نرتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم داو لكم بصدقة جه نما أصول لكوب ستا كبو صدقة قويا تربان كنا صدقته ربي سببا صدقة منمو بيتنتي قورمتين لكوب إساني إراها خاسو لكوب ستا إساني هافا يوسف قيسان جلاك ربي سبحانه وتعالى جنة هاكنا نيسو وان إسان هركان قبل رخاها خايو فيا ساني خيس برخا خايو قام ساني خيس برخا خايو في فيا في كند خيس ربين برخا خايو أكا إسان نيتي بها تهوف ربين ندن ديا درفود نيتي أسرة صدقتي جارتي رازية لا أركان جمدي تبيلغا أنني تقوم فريتا كسيس ربي تياخنو انت لك بعد من خنر دفتي لا دابتو ملتو خطاء ملتو جارسا كسي ربي تياخنو خيسين آرسي خيسين دارسين خي جيسي قبانين كارسين تبيرا إسي رتين فارسين خا كسيس ربي تياخنو ربي ندن ديا متخين خمانه إيسا تركا جرو منه دا خيسان واب سابا خين rakkachaa jiru rakkoorraa nu haa baasu obboleeyyan keenya keessatti buqqa'anii rakkachaa jiran rabbiin ni danda'a hirmatuuf alarraa nu haa galchu mana haa godhu keessatti rakkachaa jiru kanallee rabbi subhaanahu wa ta'aala rubbuu isaanii nu haa eewalu rabbiin akkuma nuti وانت نفر خفلتي قدو برات اللي ربي نرها خفلو ربي والنها تاسسو والجل نها ياسو وعلى ذلك أنا ربك إن شاء الله شيء كم براتي في سكسيت الراح كنا ديمنا برخدا ربي دعيتنا نرها كيف مبارك الله إن خنا قالته قداك أبا وان خنا اتتممي أبا اتته وان خنا جيسه هادتين يسني الرائم من حقو إسا ربي قرتي قالته إسا دنيا في آخرة ربي سافا ديبو دنيا اللي إسا ديبيه آخرة اللي ربي ساف ديبو ورّا خنّة اللي صدقاء إسان قنّة تنتنا صدقاء إسان قنّة تبلا الراجفتو تخيري إساني بند تهاجا إساني إساني بقوتو تقرتي وان إساني يتنيا إساني قوت ربين هاقودوف بعد رادو أبا إسا ربي جنتها خنوف خإلمو نتجلد إلمو ربي هاكاج إلشوف خإلمو ربي ربين إلمو هاخنوف قنفور ربي هافوسسو خان هيروم ربي هيروم سيسو خهاجا هندن تي هاجا فتون هندن دينيو هاجا إساني مكا يامنتي ربين هاجا إساني ربي هاقوتوف ربين هاجا إساني ندن دي ربي هاقوتوف mucaasan illee nagayaan baasee haadha abbaa isaa keessatti rabbi haa deebisu warra achi jirullee rabbiin nagee haa godhu rabbiin nagee nu haa godhu biyya teenyaas nagee nu haa godhu namuu bakka jirutti rabbiin nagee haa godhu inshallah gaanama hedduu azzala taa'ee eeggachuu jira waadaa seenuu barbaadanii deenii namaan nurra jira liqeeffanneetti guunne waan ta'eefi warri immoo waadaa seentan hin dagatinaa isinitti liqeeffanne rabbiin qabanneeyyi isinirraa liqeeffanne ربنا نورا خفلا كنا فوروا وادا سنتن وادان ديني دا وادا كيسن دغتنا دعائي وري علم ركوم ما كيس جروتانا ربين كيسان وهافودو ربين وبليس خينياس ربين دوبه دا ربين وهاباسو يدو مهنداو او قلبين هدا جرتو خغرته زانسا هدا جرو مرساني ربين وهاباسو ولما إذا جرّ دوبا نتيسي ربي ندان واباسو ربي دوبا كرتي نصري ساتي ربي نبيرها يجو ربي نصري ساتي نواركب يا ربي نصري ديتي نوركب يا الله
آمين آمين ربين بيخي هامل آمين كيسو أرجما آمين ربي سني قدالكسو أبين ربي سني آمين قدالكسو مسكين ما دا ولين آمين أركن مسكين ما دا ولين آمين أركن فيدا با ولين آمين أركن مكورا ولين آمين أركن أكسر آمين ربي ولسن هافودو ربي ولسن آمين هافودو ربي ولسن آمين هافودو إسن هاقم آمين مچيسو warra آمين gammadee duniyaa irrattis akhiraa irrattis gammadu rabbi isin haa godhu rabbiin آمين gartee diinii duniyaa hunda walitti isinii haa qabu khayriin mana آمين lamaanii isin haa qunnamtu ka iddoo jira gartee miidhamu jiru hunda rabbi haa nassaru rabbiin bira nu آمين haa dhaabbatu rabbiin bira nu haa آمين dhaabbatu zaalima آمين gartee xiqqaa guddaa isaanii jalarraa hanga gubbatti rabbiin nurra haa qabu harka isaanii rabbi nurra haa qabu meeshaa isaanii rabbi nurra haa qabu hamtuu isaanii rabbi nurraa haa deebisu keeydii isaanii rabbi isaanumarratti haa deebisu aduwwii rabbi waliin haa آمين dha'u rabbi waliin haa dha'u ummata keenya najaa آمين jidduu haa baasu آمين سبحان ربك رب آمين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خان ولا كيرو مالك نبوي قالون Inshallah. مالك نكن نبوي قال Ya. يرو كان مريتي فيني يرو كان دمكشن إلا جتني إيه كينيا برمتني ربي نمو إيه كيسر سني برمته والله سبب كناتي ربي أورومو تكو من أجر سيسو أورومو تكو منان أورومو تكو أجرا إجولة سومالي لاند رغابا سنسلنير كساتي كامي إجي ساهد أمي ميلا سات سنسلني كامي فيديو سني متسون دندا أشورا فيديو نا إرغم إجرا سومالي را مچان كالي سنسلا في نيوي ساقو باي تولغال الحمد لله أبوليوان كينيا obboleewwan keenya biyya Somaaliilaand jirtan murtee kaleessaa dura dhaabattanii otoo abbootiin gadaa dhaqanii achi hin gahin dubbii silaa nu salphisuudhaaf diinni keessa galee hojjete kana rabbi immoo keessa isinii galee isin gargaaree dubbii sana gara biraatti jijjiirtanii akka beellamni torbee tokko isaa kennamu gootanii rabbi jazaa isiniif haa kafalu ilmoo keessaniin isinii haa kafalu isin qofaa miti warri Somaaliilaand wallaahi qooda leencaa taphattanii nan beeka nu gargaartanii abbootiin gadaa biyya keessaa qophooftanii jirtan illee rabbi isinii waliin haa ta'u ilmaan keessa facaaftanii guyyaa sadii guutuu eeyyama mootummaarraa mootummaa federaalaarraa mootummaa naannoo oromiyaarraa waraqata eeyyamaa akka abbaa gadaa taatanii fi akka uummata Somaaleef Oromoo wal loluu walitti ka'ee jiru Somaalee keessaa qabbaneessuudhaaf qophooftanii jirtan kan obboleessa keenya fuudhe beellama qabeellantanii maallaqa irraa kafaltanii isa hafe immoo amma nu guunnutti nu eeguudhaa turtan isinillee baga ija jabaattan baga gammaddanii maallaqni nu guutamee jiraachuu isinillee quba qabdu abbootiin gadaallee hin dhufu inshaallah xumurarra dhannee finnee uummata Oromoo tasgabbeessinee kaanee dhufnee miidiyaa irratti Oromoo eebbifnaa wal eebbifna jedhanii kanaaf baga ija jabaattanii baga Oromoo keessanitti jallaafin. Siiriin godhamte siiriin kuni Oromoon sheekamiini biroo jiru maa sheekamiini biroo ni jiru. تكتاكيني في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمزة جابر إسانتو ندر فيها هذا مدرو ماني واي لك الله يا أبشر دبدا مبارك مين رجيسي يعني كم تشوجة ماله واتك كيسان أمباني مي نقابسي تكو أفان نبوسي دبي أيه تكفى مالك نكينيا دولار كم صدميشان kan inni walitti kan nu qabsoo kana eegalle guyyaa 11 hadha yoo ta'usi guyyaa 12 hadha ta'usi kan maallaqni funaanamee akkaawuntii irra galuu eegale guyyaa 6 isaati hadha tokko guyyaa 6 keessatti sochii guyyaa 6 himamsa yaani sagalee guyyaa 6 walitti qabaa maallaqaa guyyaa 6tiin guyyaa 12 keessatti maallaqni doolaarri 35 walitti qabamee nurka kashi nuka kabejira sagal mai male dayu الحمد لله الله أكبر الله أكبر botin gada ammo mucani hadda mana murteetti dhiyaate finyo ijasatti idame charqin harka saatti finyoon kaame miidatti finyoon sansalanni kaame mana murtee deeme akkasitti sheexanni saalfatee mucaan mana hidhaatti deebi'ee waan guddummaatti akka ta'u dubbatamee abbootii gadaa ta'e gamaara abbootiin gadaa immoo wal ga'anii haramayaa mu bakka ta'e wayinatti maniru buufataa jiru deemuudhaaf jechuudha abbaa eegaa jiru abbaan bor gara sanatti deemu waliin deemuudha qophii xumuraniiru.
Kanaaf du'aayi Ustaad Naasir ofirraa kaameeraa cufadhooti booda taaptaap godha jechuudhaan nu darara. Akkasii. Okay. Akkas. Biin haqa godhatu. Haga humna keenya, haga arrabni keenya nu danda'u olitti. Shukrii Rabbii subhaanahu wa ta'ala. Rabbii subhaanahu wa ta'ala duraan dursee lubbuu isaa galata isaa nu olitti. Jalqabaan irrattis gaafa addunyaa uumuus gaafuma hundaahu kan dhugumaan namooma qabu. Arraan tana gurbaa isaan hin beeyne. Gurbaa immoo funyoon laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itti aansuudhaan ilma namaa ta'uun isaa, itti aansuudhaan sabarraa dhalanne ta'uun isaa, itti aansuudhaan biyyarraa dhalanne ta'uu isaa waa hedduudhaan kan Rabbiin walitti nu qabe. Gariin isaa kan amantiin addatee illee akka sabaatti akka lammiitti. Ka guyyaa kana qabeenyaan hirmaattan, kan deeggarsaan hirmaattan, kan du'aadhaan hirmaattan, kan waan dandeessaniin mindaa irra caalaa ta'e, irra bareedaa ta'e, irra qaalii ta'e, irra addunyaa fi afiratti illee irra bareedaa ta'e Rabbi si haa deebisu irra jechi irra ulfaataan bareedaan hin jiru tokko. Kanaaf jarana waan Rabbi jaalatu ta'irra. Saahiba isaa tokko waliin dubbatanii tokko maqaa isaa dubbachuu hin danda'u. Dalagaa guyyaa dalagaa anaa jedhee of kennee halkan konkolaataa isaatiin oobarii jechuudha. Yeroo dalagaa fardii jiran akkaataan hin beeku. Dalagaa fardii sana yeroo xumuree galee sa'aatii boqonnaa isaa amma boqonnaa dhiisee oobarii konkolaataa isaatiin mushwaara dalagee hiriyaa isaatiin mari'atee Abumaal nuti godha. hiriyaa isaatiin mari'atee Abumaal nuti godhame. Rabbumti naa hubachiisee jennaan hiriyaa isaatiin mari'atee obboleessi keenya kuni obboleessa isaatiin hiriyaa isaatiin erga mari'ateen booda ofuma wallaahi rakkoo kiyya tokko itti himne akkaataa jireenya kootti rakkoo kiyyas itti himne dalagaa fardii kana dhaqee kan mootummaa ta'ee kan maaliif kan dalagu hin beeku dalagee yeroo galee sa'aatii boqonnaa muraasa qaba sa'aatii boqonnaa kana isaafan ta'aaba jedhee anaaf jecha hirriba dhiisee kan namni isa beeku kan hiriyaan isa beeku maal hin maraattimu atoo dalagaa kee dalagattee xumurtee galtee bakkeedhaa maal goota jedhama makiinaa keessa rafaa of kennee akkasitti dalagee obboleessi keenya tokko immoo maqaa isaa kana waamu Abdulwaahid Baalee jedhama biyya Ameerikaa keessa jiraata. Lama ta'anii ilmaan koo walitti naa qabanii ilmaan kee meeqa jedhanii lakkaa'anii magaalaa guddaa keessa birrii miiliyoonaa ol kan ta'uun kana naa godhan jedhee dubbachuu hin danda'u. Kanan hin beekne lafa bitanii mana bitanii qulfii naa kennanii kanaaf akkasin wallahi du'aa itti naa gootanu an guyyaa tokko wallahi birrii kuma dhibba tokko lafaa yoon qabaadhe rabbiin na argaa lafa qullaa ijoolleen shamarran dhiirti biyya arabaa keessa jirtu bitattee lafa qabdu hin qabu takkaa horii kooti jedhee yaadeen beeku rabbiin immoo du'aa hidhuma ustaazonni miskiinonni naa kadhatan ilaalee ofumaa jalaatii waa guddaa naa godhanii kabiraa waan jarri naa godhan hedduu jira kana naa godhan jedhee dubbachuu hin danda'u. Tokko Abdulwaahid Baalee jedhama biyya Ameerikaa keessa jiraata. Tokko immoo maqaa isaayyuu ofumaa isaatiiyyuu hin himatu waan ta'eef rabbi in arga. Galata kana naa oolanii